Hordoftoota chaanaalii koo an fayyaa koodhaarra viidiyoo baay'ee isin fayyada jedhee yaade tokko isiniif qabadhee dhufeera. Viidiyoon kun immoo seetingiiwwan bilbila keessan irra jiran kan isin fayyadu jedhee yaade 5 bilbila androoyidii ta'e kamirratti iyyuu kan hojjetu 5 isiniif qabadhee dhufeera. Seetingii kana amma dhumaatti tokko tokkoon isteeppiiwwan deddeebinuu ilaalaatti fayyadamaa. Yoo seetingii kana jaallattan sabskiraayib sheer godha. Ammumaan immoo viidiyoo kana laayik gochuun akka jalqabdan isinin gaafadha. Amma gara viidiyoo keenya har'aatti kan dabarru ta'a. Seetingii inni jalqabaan gara seetingii keenyaatti erga deemneeti booddee developer option kan jettutu jira. Developer option kan jedhu kun yoo bilbila keessan irra hin jiru ta'e about phone kan jedhu keessa deemtanii as bukkeetii software information kan jedhutti erga butaniiti build number ishee jettu ishee as jirtu kana al torbatti buutu. Ergasii yeroo isin al torbatti gootan bilbila androoyidii ta'e kamirratti iyyuu kan iPhone'iin ta'in irraan kan hafeen jira. Developer optioniin kun immoo maaliif isin fayyada? Seetingiiwwan bilbila keenyaa baay'ee hedduu ta'an baay'een kun akkuma agartan kana hedduun isaanii akka jiranitti developer optionii kana keessa jiru. Kanaaf iyyuu developer optionii kana enable godhaati seetingiiwwan ammaan isinitti agarsiisuuf jedhu tokko tokkoon gara seetingiin kun maal akka ta'an ilaaltu. Kanaaf iyyuu inni jalqabaa kun developer optionii keessa deemtanii yookiin iddoo sarchii irratti godhachuu dandeessu. Mobile data always active kan jedhu kana isatti buutu. Mobile data always activein kun kan inni isin fayyadu akka dingataa wifi fayyadamaa yookiin geemii wayii taphachaa ta'uu danda'a. Hojii tokko barumsa wayii onlaayinii irra barachaa ta'uu danda'a. Utuu kana gochaa jirtanii wifiin keessa yookiin yoo gidduutti addaan cite yookiin yoo gidduutti bade akka fi speedii wifi intarneetii keessanii dabaluuf immoo mobile daataa fi wifi al takkaatti fayyadamuu akka dandeessaniif isin fayyada. Kanaaf iyyuu erga kana enable gooneetii booddee amma fakkeenyaaf yoo cheekii gochuu barbaanne asirraati yeroo mobaayilii daataa bannu kun akkuma irratti isinitti mul'atu daataan koo isin hojjetaa wifiin isin hojjetaa jechuudha. Kanaaf iyyuu kun kanaaf isin fayyada. Seetingiin kun namoota barbaadaniif namoota hojii barumsa onlaayinii yookiin geemii onlaayinii hin xaxabanneef wanta kana tuun gootan ta'e baay'ee filatamaadha. Garuu namooti akka wifiin keessan wanta barbaachisaa irra jirtanii addaan hin cinne barbaadan duwwaan kana seetingii kana fayyadamuu dandeessu. Kanaaf iyyuu seetingii kana akkuma isinitti agarsiise yookiin iddoo sarchii kana irratti mobile data always active jettanii yeroo sarchii gootanii innumti iyyuu isiniif fida. Kanaaf iyyuu seetingiin inni jalqabaa kanadha. Gara seetingii isa lammaffaatti kan dabarru ta'a jechuudha. Seetingiin inni lammaffaa immoo gara seetingii keessanuma keessa deemtanii developer optionii kana keessa erga galtanii booddee asii ol scroll gootanii yookiin immoo iddoo sarchii irratti default USB configuration kan jedhu jira. Isa achirratti sarchii gooti. Akkuma iskiriinii irratti barreeffama kana erga sarchii gootaniiti booddee amma keebilii bilbila keessanii yoo wifi yoo kompiitaraa wajjin walitti goggootan amma chaarjii fudhatee yoo isin rakkisa ta'e kanan barbaadde yoo ta'e faayila duwwaa sheer waliif gochuu barbaadde yoo ta'e kun immoo chaarjii fudhatee nu rakkisan bilbilaaf bilbila faa yeroo keebiliidhaan wal qabsiisnu akkas ta'e nu rakkisa yoo ta'e kana fiiksi gochuudhaaf nu fayyada. Kanaaf iyyuu akkaataa barbaachisummaa keessan barbaaddanii fi USB keessan asiiti amma kana tiraansfariing faayil erga gootanii kun immoo kan fayyadu tiraansfariing faayiliidha. Faayiloota erguu duwwaafidha jechuudha. Amma yeroo laaptooppii keessanii wajjin keebiliidhaan konneektii gootanii chaarjii fudhatee yookiin yeroo chaarjii fudhatu immoo biitii ta'a bilbilli keessanii. Kanaaf iyyuu akka kun isin hin rakkisnee fi viidiyoon kun seetingiin kun isin fayyada jedhee yaada. Kanaafuu seetingiin inni lammaffaa kun kana fakkaata. Amma gara seetingii isa sadaffaatti kan dabarru ta'a jechuudha. Seetingiin inni sadaffaa immoo ammas garuma seetingii keessanitti deemtanii
ammas iddooma developer optionii kana keessa deemtu. Developer optionii kana keessa erga deemtaniiti booddee window animation scale kan jedhu barbaaddu. Kunoo akkuma asirratti argitanii window animation scalein kun kan inni isin fayyadu saffisa mobaayila keessanii irratti hundaa'aa akka dabaltaniif isin fayyaduu danda'a. Warra kana viidiyoo biraadhaan isiniif hojjedha. Amma kana window animation scale kana 0.5 yeroon kaa'u kunoo akkaataan yeroo wanta tokko tuttuqu saffisa guddaadha wanta sana naabadha. Amma fakkeenyaaf tun 10 irra kaa'ee amma isinitti agarsiise kunoo akka agartan akkas qas jedhee deemaa jechuudha. Amma tun kan akkas godheeti akkastiin daddafee hojjetu suuta jedhee deema. Kanaafiyyuu saffisa mobaayilii keessanii biizii gochuu danda'a. Garuu ammatu 0.5 irra gootaniiti kunoo saffisa isaa akka arguu dandeessu. Wantoota garaagaraa yeroo tuxxanii saffisa guddaa akkasiniif argatuuf isin fayyada. Kanaafiyyuu window animation scalein kun seetingii baay'ee barbaachisaa ta'e saffisa mobaayilii keessanii isiniif dabaluu danda'udha. Seetingiin kun akka isin fayyadu abdiin qaba. Seetingiin inni arfaffaan immoo iddooma developer optionii kana deemtanii window transition scale kan jedhu bukkee deemtu. Iddooma window animation scale kana bukkeedha. Window transition scalein immoo window animation scale akkuma amma isinitti hime yeroo wanta tokko tuxxan saffisatti wanta sana isiniif banudha. Window transition scalein kun immoo transition animation scalein kun immoo kan inni isin fayyadu amma tun kana 10 irra kaa'ee isinitti agarsiiseeti. Amma yeroo ani bilbila koo akkasitiin cufee wanta tokkooti gara wanta tokkootti darbu amma akkas yeroon goggodhu jechuudha. Tiraanzishiniinsa qas jedhee yookiin suuta jedheen jalaa deema jechuudha. Kun immoo saffisa bilbila keessanii baay'ee kan dudduubatti isin jalaati hambisuudha. Kanaafiyyuu wanta kana akka sirreeffattanii fi akka isin fayyadu abdii guddaan qaba. Kana yoo 10 faara jira ta'e bilbilli keessan baay'ee biizii isin jalaa ta'a. 0.5 immoo yoo ta'e immoo baay'ee garmalee saffisa. Kanaafiyyuu tokkumarra gootanii saffisa bilbila keessaniif akka baay'ee isin fayyadu abdii guddaan qaba. Viidiyoo seetingiin arfaffaan kana fakkaata jechuudha. Seetingiin inni shanaffaan immoo private DNS jedhamee beekama. Seetingii keessan irra deemtanii iddoo sarchii irratti private DNS jettanii sarchii gootu. Kun immoo kan isin fayyadu private DNS kan jedhutti erga buutaniitii booddee step opshiniiwwan 4 gara 5 kan ta'utu jira. Amma adiin akkuma beekamu yeroo yuutuubii fa'aa ilaaltan gidduutti maastaawoqiyaan garaagaraa yookiin beeksisi garaagaraa yeroo wantoota garaagaraa bubbuusuuf deddeemtan gidduu gaggalee isin rakkisuu danda'a. Yoo seetingii kana gootan garuu advertaayizingiin kamiyyuu dhufee gidduu gaggalee isin rakkisuu parsantii 100 dhaabaa jechuudha. Kun immoo private DNS kan jedhu kanatti buutanii kan keessan wantoota ofii irra jiras ta'uu danda'a, automaatikis ta'uu danda'a. Private DNS provider host name kanarras jiraachuu danda'a. DNS isin kan isin gootanii ofii ta'ee jira yoo ta'e as bukkeedha. Private DNS provider host name kan jedhutti buutanii dns.adguard.com jettanii seevii gootu jechuudha. Kun immoo private jechuun kan advertaayizingii kamirraayyuu gidduutti akka dhufee viidiyoo yeroo garaagaraa yeroo ilaaltan isin jeeqneef kan isin fayyadu ta'a. Kanaafiyyuu erga gootaniitii booddee seef ta'ee ta'a. Yeroo viidiyoo yuutuubiis haa ta'u Google Chrome irraati wantoota garaagaraa yeroo ilaaltanii gidduu viidiyoon gaggalee isin rakkisuu hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu seetingiin kun akka baay'ee isin fayyadu abdiin qaba.
viidiyoon har'aaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Viidiyoo kana yoo jaallattan yoo isinitti tole qofa laayikii fi sheerii gochuun dagatinaa. Viidiyoo akkas hedduu argachuuf immoo sabskiraayib gochuun akkana bukkee dhaabattan kabajaan isin gaafadha. Amma viidiyoo biraa wal agarratti immoo nagaatti gaaffii wanta kana irratti yoo qabaattan karaa koomentii na gaafachuu dandeessu. Galatooma.